namni baay'een biyyaaf eebba ta'e jedhamee uumamee dhalootatti abaarsa ta'a. Biiftuun siif jettee baatuu fi lixxu hin jirtu. Isheen galgalaa'uu fi bari'uu keessa seenaa jireenya ishee jijjiiruuf hojjettu garuu gootadha. Goota bara keetii ta'uudhaaf jabaadhu. Hirkoo kee nama ofii kee hiriyaa fira jaalallee abbaa manaa maatii kee utuu hin taane waaqa yeroo taasifattu namummaan kee haala cimaa qabaata. Mana keetti maaliyyuu dura waaqni mana kee akka seenuuf affeeri. Wanti hin barreeffamne dubbisuun waan hin dubbatamne dubbachuu irra waan barreeffamuu qabu barreessuun waan dubbatamuu qabu dubbachuun bareedadha. Wanti waaqa gaafattee siif hin kennamne waan siif hin kennamne waan ta'eefidha. Waaqayyo waan gaafanne hundi akka nu hin barbaachisne waan beekuuf nuuf hin kennu. Obboleessa koo, obboleettii koo, laphee jaalalli dhiiraa caccabse akka fayyuuf jaalalaaf dhiira biraatti hin kennamu. Fayyummaa qabeenya isaa iddootti kan deebisu Waaqayyoodha. Kanaafuu laphee kee keessatti isatti kenne. Qajeelummaa namaa malee qajeelummaan Waaqaa xumura hin qabu. Dubartii ogeettiin abbaa manaa ishee ni kabajji. Karaa yookaan haalli ittiin dhalli namaa kun badu hedduudha. Karaan ittiin fayyan garuu tokkodha. Bishaan dhangala'e deebisanii akka hin waraabne guyyoota kaleessa darbanis hin deebisanii. Jireenya keenya kaleessaa irratti utuu hin taane har'a amma irratti xiyyeeffachuu qabna.